barumsa koo amma 12 baranan xumure waggaa 27 taa'ee tan waggaa 27 itti deebi'ee kutaa 12 kunoo dheengaddanii qormaata fudhadhe. Egaa ani barumsa addaan kuteen otoo garaan koo barumsarra yaaduu hin dhiisin waggaa 27 otoon hin baratin barumsa addaan kutee qonnatti galee ijoolleen kana guddisuu bakka eegan ofii kooti barnoota dadhabee ijoollee kana immoo barsiisuun irra jira jedhee otoo homaan hin qabaatin lafumaan qotee qabeenya guddaa qabaadhe ijoollee kana illee guddisee otoo hin jiraanne lafa namaa qotuudhaan qixxee qotuudhaan kontiraata qotuudhaan ijoollee kana barsiifadhee magaalaan booti immoo lafa bitadhe.